ofii dhoffatee. Ati garuu uummanni Oromoo kun garuu akka Oromootitti nama ijaan mul'atee ijaan argitu ka waggaa meeqasii afur dhaabatee sagalee sii ta'u akkami kuffisa akkami sakaala akkami balleessaadha. Yoo balleesse nama guddaa nama hayyuu himanii namni kun bakka tana dogongore sirreessaa fi hin jiru. Kanaaf walumaa galatti dhugaa dubbatuudhaaf ani namni kenna keessattuu waggaa tokko as mooraalii warra Habashaa kana waliin ittiin dorgomuyyuu hin qabu. Maaliif jarri yeroo ammaa kana wal ijaaraa deemaa jirti malee wal diigaa deemaa hin jirtu. Kenna garuu wal diigaa deemaa jira. Humna walii harcaasaa deemaa jira. Kakaleessa tokkummaa jedhu sunniin har'a gandummaa jedha. Martuu naannoo wal qoodee jira. Amma naannoo bira darbee ilaalchaan guruppiin namni wal qoodee wal characharee wal fixee jira. As biratti dorgomaa cimaa ta'uu miti dorgommiifuu dhiyaatuu hin dandeenyu miidiyaa kanarratti Habashaa waliin. Kun dhugaa dirree jirudha. Garuu hoo har'a karaa maqne jechuun achitti hafne jechuudha miti. Yoo akka nama akkanatti inni nama 3,400 hawaasa waliin qabnee warri miidiyaa kanarratti illee dhiibbaa guddaa uumuu dandeettan. Teennee yoo waliin mari'anne fooyyessuu dandeenya. Bakka kaleessaa jabummaa kenna. Akka kaleessaa sanitti tokkummaa kenna deebi'uu ni dandeenya. Fooloo maakii miileena galchuu miti warra miidiyaa kanarra Oromoo dhaabatu miileena galchisiisuu ni dandeenya. Har'a ummata kumaatamatu miidiyaa kanarra jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yoo dandeessan hundi kenna dhuunfaan itti gaafatamummaa fudhannee wal sakaaluun haa dhaabatu. Maakiillee wanti kanaan gahe hinaaffaa namni isii irraa qabudha. Jibbiinsa namoonni dhuunfaa irraa qabudha. Waan ummata miidhu dubbattee osoo hin taane waan ummata fayyadu dubbatte garuu ummata biratti jaalatamte. Shugguxii Oromoo jedhee ummanni kophatti jaalate. Kun dhugaa dirree jirudha. Shamara isaati osoo jirtu osoo biyya baqaa keessa jirtu ummanni waa isirraa barbaadee osoo hin taane sababa isiin ummata isii jaalattuuf ummanni waliin dhaabate. Akka Oromootitti miti akka Itoophiyaatitti laayivii riikaardiidhaan laallamte. Geemii isii irratti waa 2-3 waan kana dur hin ta'intu ta'e. Kanatu akka irraa guban godhe akka hinaaffaan itti baa'attu akka haasidni itti baa'atu godhe. Haasidiin ammoo ta Amaaraa yoo ati tuyxe qofa si tuyxe ta Oromootu ammoo haasida guddatu namaa tana jibbiti. Mul'atu namaa jibbiti garagara. Amaarri yoo ati dhayxee jara arrabsite yoo ati dhayxee waa jaraan jette yoo saba jaraa tuyxe yoo siyaasa jaraa tuyxe jarri waa si godhuuf deemti yookiin sirra gubuuf deemti. Ta Oromootu ammoo ta ganamaa galgala yoo sirraa bareedu yoo uffattu yoo dubbattu yoo ati baatee galtu wama hunda hinaaftuudha teettee ganamaa galgala jecha osoo danda'ame lubbuu namaatu balleessuu barbaadde. Kuni rakkoo Oromoo keessa jirudha. Kanatu rakkoo namatti ta'ee wal sakaalee wal kuffisaa jira namni. Kana keessaa bahuu hin dandeenyu taanaan TikTokiin namoota biroollee hin gubata. Kiyyallee gubata, kaasillee, karaachuullee, kamaskiillee kan hundaatu ni gubata. Kana amana guyyaa ofii eeggata malee. Yoo rakkoo hisdii kana wal keessaa buqqisnee wal keessaa kaasnee dhugaan dhuga qomaaxaa kaalaaluu ta'e gabaam jedhan. Waan jiru dhugaa walitti himaniitiin gargar deemudha. Yoo ta'e waliin itti fufan yoo hin taane namuu laafee jabaatee koomee ofiirra dhaabate. Itti dhiistee maakiin dalagaa ofii du'annaa jettee waraqaa ofii eeggattee gaafa rabbi dabarsee biyya san keessaa baatee jireenya ofii jiraatuu hin dandeenye. Qabsoolleen waluma dhaalchisaa dhufe namni haasaallee isin dheeresse walumaa galatti Oromoo yoo rabbiin sodaattan wal guurannee hallayyaa bu'aa jirraa hinaaffaa dhiisa. Hinaaffaa dhiisa. Wal sakaaluu dhiisa. Ormi nu biraa lixee jira. Wal guddisaa jira. Biyyattillee waraana jabaa ijaarataa jiran. Miidiyaa irrattillee garee jabaa ijaarataa jiran. Nuti gaafa wacaa fi gaafa kijibaa qofa wal geenu. Gaafa hojii garuu wal gahaa hin jiru. Wallaahi billaahi sadiif tokkoon har'a si waliin jirraa. Thank you so much, Duga. Anillee naasawwaree makee. Maski haasee maski si kenname. Isheen bushaayee dhiifam galatoome. An duraan dursee waan tokko jechuu barbaada beektaa maalidhaa? Numaa fi yeroo cufa garuu yoom namni badii hojjetu baasnee wal xiqqeessine yookaan wal arrabsine yookaan ammoo waan badaa walirra dalagnu maaf yeroo waan gaarii hojjanna akkasuma baasnee waliin jajjabeessine maaf appreciate waliin tolchine maafi kufaatii keenya biratti wal bir dhaabannee waliin guddisne annaan galuudha jechuun kanaan duran beektamaa kee waan hedduu dalagaa tureen allee waanum hedduu waanum amalumna hubadheeti beektaa kaa'uun jedhe garuu mee yeroo tokko appreciate wal tolchuu yoo namni waan dansa gosh waan akkas hojjatte jajjabaadhi jedhanii wal bir dhaabachuu kallee haa barannu walum arrabsuu fi walum xiqqeessuun akkum jiru ta'ee jechuu kanas aadaa tolfachuu hin qabnu wanni guddaan ammoo maalidha
Maakii jechuun namni hin beekne hin jiru. Maakiin sagalee Oromoo hundumaati. Maakii fooloo ishee guddisnee maakii of dura yoo qabne waan nu dubbachuu hin dandeenye baastee nam dubbatudha. Waan nu jechuu hin dandeenye baasee nam jedhu soda tokko malee nam kamiyyuu nam gaqqabudha. At least arrab nam kamiyyuu arrab jara nam nurraa gaqqabuu danda'u. Eenyutu akka maakii as gubba dhufee deebisee beekan. Eenyutu akka maakii akkaawuntiin kee gubatan akkas haa ta'u jedhee of baasee of mul'isee yoo arrabsuun irra jiraate yoo deebisuun irra jiraate eenyutu tolchaan an tolcheen beekaa. Maakii akkasii ilaala. Maakiin nam kamiyyuu waliin nam wal dorgomu miti nam kamiyyuu bakka isteejii ofii qabdi. Waan sadarkaa ishee ofumaan jaarrattee jirti. Nama qalbiin guddaa umriin diqqaati ishiin. Kanaafuu hardhaas taanaan maakii fooloo ishee guddisuu, maakii fooloo tolchuu, maakii jajjabeessuu, hamilee maakii eeguu jechuun maakii qofa osoo hin taane nuufidha. At least waan nu dubbachuu hin dandeenye, at least waan nu tolchuu hin dandeenye nam tolchuudha. Waan nu maan jedhee sanitti maadha. Waan nu even akkaawuntii kennaaf jennee sodaannee dhiisnu ishiin ka dubbattu jechuudha. Kanaafuu maakii fooloo tolchuu keessanii, maakii of dura qabuu keessanii, maakii wal guddisuu keessanii, hamilee maakii eeguun maakii qofaaf osoo hin taane nu hundumaa fi sagalee nu taati. Bakka Oromoon kufettiin jirti, bakka Oromoon cabettiin jirti. Kanaaf akkasitti ilaalaa saniin jechuu barbaada. Waan hedduu dubbachuu hin danda'a garuu namni hedduun as kee waan jiruu fi yaadurraa ibsatanu naleen asuun gubbaa jira. Sagaleen kee Ni jirta maakii yaa ni dhagama. Jarana taap godhaa sheeris godhaadha. Taap godhaa jaras qaqqabaa jira waan ta'eef sheeris godhaa. Hin deemina as jala qofatti 1 miliyoon maakii jechuun osoo hin taane namuu gahee mataa isaa baachuu danda'u qaba. Hojiin tana qofaa miti takkumanti tana qofaa miti. Sinigalee hojii guddoonni dura namni as jiru hagam takka ammaa qannasaa jirtanii maaliif sheer godhaa. Ammas irratti hojjechuu qabnu guddoon viidiyoo dooyit goonee sheerii sogoo namarra gootu usteetuma sheerin godhin mataa gubbarra sheerii san gubbarra maakii tiktook ishii jalaa gubatee fooloo godhiif je'itti sheer godhe dirqama wanni nusirra kaa'u gama kiyyaan kanu carraa nama biraatti kan maakii dubbadhu. Maakii yoo tokko dubbadhu salaamu alaikum. Maakii. Wo'ooy. Bara Asli maati. ifama doktor Asirra Araara jira. ta'e qo'i baraati jechuudha. Asirra nu dhiibtee nuti uummatatti naasofnaa garaacha tuqxee keessaa baatu viidiyoo akkaawuntiin kun kiyya kanaan deebi'ee Oromoo kiyya ta'uu beeka namni sagalee kiyya waliin bira ga'e du'itti naa godha jettee daqiiqaa sadi dubbattee galeebitti liibii keessaa baatu Oromoon ta'u itti deebi'a. Nuti hin jirra asirra. Sin baasu liibii. Akkamitti viidiyoo hojjetu na baasa malee. Hin danda'amu. Ni baasa asli. Ni baasa. Baatu malee kaameeraa waraabuu dandeessu. Boorumaan hojjedha bakka. Ayeera kopha. Dalagiitiin basunduu Okay, carraa kiyya na fakkaate wanta akka bichaa jechuudhaa fi karaarra jira. Wanni jechuu barbaadu maakii akkaawuntiin isii gubachuun akka nama tokkootti dhuma addunyaatti miti homaayyuu jechuu miti. Namni tiktookii miti kan nama jiraachisu. So garuu wanni maakii itti dhagahameef maalidha jennee ilaaluu qabna. Maal balleessiteeti namni nama arrabsu tiktookii kanarra nagaan jiraata. Namni nama xiqqeessu, namni maanguddoo xiqqeessu, namni sheeka xiqqeessu, namni Oromummaa ofiitiin hin boonne Oromoo gandaan qoodee arrabsu. Nagaan tiktookii kana gubbaarra jira. Isheen maal balleesseeti an maaliidhaaf anatti xiyyeeffatanii ka jedhu nama nagaa tokko waan hin eegne waan ta'eef wanti mudatu kun keessattuu saba hankeerraa yoo ta'u waan hin eegne waan ta'eef kanaaf itti dhagahama akka nama tokkotti namaa dhagahama. Ani tiktookii kanarratti nama umriin isaa baay'ee xiqqaa sammuu baay'ee guddaa qabu nama bal'isee yaaduu danda'u nama kamiiniyyuu safara keessatti osoo hin ta'in akka Oromootti sagalee Oromoo ta'uudhaan Oromoo keessatti waan deemaa jiru jala buutee umrii isii malee quba qabaattee saba amcaawwan tun nama beeksisuudhaan nama dhageessisuudhaan nama saba isiitti sagalee ta'uudhaan nama silaa jajjabeeffamuu qabu jennaan namni kenna jaldeessaa itti duulee asirraa ishii balleessuudhaaf yaalii godha. Namni Oromoo taatan namni quuqama sabaa qabdan namni akka namaatti nama madaaltan
mucaawwatan sagaleetaa fi bakka qaraatiitti yookiin nama akkuma raachuun jedhe miliyoona tokko followersii qabaachuu nama qabu. So hundi kennaayyuu diyuut koppii linkii sheer gochuudhaaniif naa hundaan waliin gaha diyuut gochaa fi isin viidiyoo dalayte gargaaraanii jedhaan kanuma jechuu fi nagaan oola. Anis makee anis yeroo miti komaasee baanis akkuma shaakka. Yeroo tokko siif kenna shiin bushaako. Raachu ayyaay andee kama yaasaa yaase. Sittan kennan ture garuu baqaas. Raachu andee komaasee baaga sundalee neeressu dhugaa dubbachuu beektaa fiilingii atillee qabdu jiroo akka uummataatti jechuun akka kiyyaatti illee makkilaa galbaraas maratti tiktook maratu hundaayu isin hundaayu jechuudha. Garuu namoota beektaa histii si barbaadanii jira baqa maa guddatame jechuudha. Maalifin kun akkana taataa jechuudha. Histi yeroo baay'ee histi kana dhiisaa jedhan Oromoo hundaanuu jechuudha. Ma abbaa feelintaan musliima taate kiristaanaa ta'e yaanni hunduu gara biraati abbaa feete poolitikaa feete deeggarte maal deeggarte hunduu garagara. Saniifuu nama histi kana dhiisaa jedhan. Saniifuu wanni hundaafuu abshir sin jira makkee dhugaa dubbachuuf abshir guyyamu hundaayyuu abshir. Beeta akka ani itti argadde kuma takkaa guutuuf iyyuu ana beeka wallaahi dhugaa dubbachuuf gaafa duraanii sanii jechuudha kuma takkaa guutuuf dhibba shan dhiisi fiilingii si dhagaamu si beeka. Akka kiyyaattu kuma takka bichaadha imagine akkanatti dhagaama na beeka. Saniifuu ati jajjabaadhu suma jajjabeessinaa yoo duraanillee suma waliin jirra jajjabaadhu ammallee hundi keessanuu hagaasii taate hundumaskii hunda raachullee isiniif jira jedhan yeroo baay'ee. Hayyuu galata. Esh, thank you. Mati ini lemen no, yone tara bicara alk. Orang berhati jah, miskin ada sih jawab. Sabrina, mana isa tu kokopesu jira bersanifi, mana kokopesu jira sanifi. Sorry, እንትን ማለት ስላለበት ነው ፕሮግራሙን አንድ ሰው መምራት ስላለበት ነው እንጂ እኔ ምን ያደርጋል sorry guys namoonni maaliif akka ba'aa jirtan hin beeku like hasaan kee engolo bamne namoonni immoo yeroo haasoftan like እንትን ያደ keessan xinnoo godhaati የሆነ ድምዳሜ ላይ ደርሰን እንድንለያይ ማለት ነው አሁን ሐሳባችን ዛሬውን ቢቻል 10000 ሰው እዚህ ቢገኝ ነበር የፈለግነው 10000 ሰው ሞልተን ከ10000 ሰው ጋር ምን ቃል ተግባብተን እንሄዳለን ነገ ቪዲዮ ሰራና 10000ም ሰው ያንን ቪዲዮ ዱዌት ያደርጋል ሶ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ማኪ ሁላችንም ዱዌት አድርገን ማኪ 1 ሚሊዮን መግባት አለበት ገብቷል 1 ሚሊዮን ከባድ ነው ምናምን አትበሉ ላይክ ስንነሳ ሰማዩን ሊነካ እንደተነሳ ሰው እንነሳለን ሰማዩን እንኳን ባንነካ ከጣራው አልፈን እንመለሳለን 1 ሚሊዮን ብለን እንነሳለን ደግሞ ይቻላል 1 ሚሊዮን የቻሌንጁ ስም ማኪ ፎር 1 ሚሊዮን ማኪ ኦሮ 1 ሚሊዮን ቻሌንጅ ዲት አከሲ ጎዲ ፈከሲ ባይ በሬደለ ማኪ ኦሮም ቤከኒ ቤተ ባይናን ከዱራኒ ሰኒን ጀቹ ይሰጎቴ አከሲ ጀቹን እንደንዴት ማኪ ኦሮ ቻሌንጅ ማኪ ኦሮ 1 ሚሊዮን ያ ቻሌንጅ ኦሮ ገነማ ከዱራኒ ጀቹ ያ ቪዲዮን ቦሩ ማኪ ነው ጀቱ አካውንቲ ከና ነው ጀቲ ባይዚ አካውንቲንግ ኩንሌ ኩማ ፍርተ መገለ kuma furta simply miti bar namni baay'ee waggaa baay'eetti fudhata kuma furta magaluun haraachu kumi takkaan guyyaa waggaa baay'ee si furata sanii yaadin dhugaa dubbachuuf Turkii qabana fakkaata jara keenya share godha share copy link godha tokkuma kana copy link sirra godha meto copy link kuma dhiba seen qaba ما كنت يكشتي أبشر واني تدلقي فيديو دا إن شاء الله ربي تجبر الرد لنا نموتو بكثر تنشير بكثر تاني رشير قولا بازوي 60 دقيقة من والله مالف تيك تاك خلنا نروح نقارن تناسلا تيك تاك سرا قبتشو باتي ورا مليون اليوم مجالا كتاتو نموتو نبين مالف زارا تيك توك خيني خيسه هنا في ملكينو ما بيستي والقبول وهو مجروح نوان برتا ميوان هاري وما متكن جروحنا ملخينا أكريف ناصر جيسن تسلاوان خنف خيسا باسني تكون مالا كجيسن ديمني حريفة توري إن شاء الله ربي أكسس نهاجرو بردتي ياهما يادني دويتكونا هندو خسنو غلطو ما ديفا مقديم بو آزان ديمجرن براهي سو يرو غاري كباردا إن شاء الله بروك زيادة لدي رد لنا هندو خيناهو Aye galata meedu tak. Maki yeroo tokko shi inaasoftu እንtain እንደዚህ እስቲ አከስ ጎቶቲቲ namni meeqa akka dhufe ilaale sitti agarsiisa shi akkas goototi Eessa
ከና እንደዚህ ስትጎትቺው ስንሰውን ለመጣ ምናምን ያሳየለ አካስ ጎቶት አካስ ጫፊ ቀበጡቲ ጎቶት ያርከከ ቆበከተ እንጃ ምንም አልገባኝም። እሺ ጫፊ ሳከስ ቀበጡቲ አካስ እንደዚህ ሳቢው ያሳይሻል ስንሰው እንደመጣ ኢንሳብዱ አካስ ጎቶት በዚህ ሳቢው በቃ እንትን ነኝ ገባሽ ስሪዋን እንጅር ለምን መሰለሽ ማኪ ማሊፋ ከተቴ namni meek akka join gode at least ka 10000 ሰው በላይ join አድርጓል እርግጠኛ ነኝ ኢሰ ካልኩሌት ጎቹፍ like namni kana dagay namni ሳና ማታክ የክልግራይኒ ያ ራጁ ስንት ሰው እንዳየ ነው አይደለም ያሳያል እኮ 10000 በላይ ይሆናል 10000 በላይ ከ10000 በላይ ይሆናል እኮ ለዛ ነው ማክ ያከስ ጎቱ ዳዳሽቲ ጎቶት ያከስ ጎዲ ባኬት እንዴ ነው የምጎትተው ጫፊ ቀበዱት ሳም የከከረቱት በከሳሰላለ በከሳሰል ነማቶ ኩማ ነው ነማ ኩማ ሰገል የሚታየኝ ኦልራይት almost namni kuma sagal ilali rajena namni kuma sagal kun video makin boru hojjet hundum tikenya amma nama kuma lamaaf ibalama jira almost namni kuma kudan ilala malaivin kun imutti dubbin ijo malina video makin boru hojjetu duit gochu hundum tikenya ilala believe me guys I know how the algorithm work algorithm in TikTok yakkamit akka hojjetu nan beeka gaafa makin video post gote namni kuma shan duet godhe jechuun oromoo TikTok fayyadamu hunda biraga algorithm insa akkasitti hojjeta amma faqa algorithm TikTok community kana ni beeka baqa community oromoo community wal wajinaso community waan tokko jaallatu community waan tokko ratti algorithm insa nu beeka oromoo akka oromootti beeka algorithm kun so video tokko oromoon kuma shan yero duet godu algorithm ich already understand gode oromo hunda biranga jechu so warri jirtan boru followeri tikkan qaba followeri baayyen qaba min jedina matter god followering ke kudan matter god gafa video maki duet godu followering ke shantama matter god hundum tikenya follower baayyen qaba an qabun jedina duet godati chalume dalala wani shen dubbatto man dubbatina wani shen dubbattu duit ማንነ ጫራና ገለቶሚ ያብሽሮ ባየለ ገለቶሚ ገሰን ነገርትና ቱራ Thank you. Maki sana assalamu alaikum. Dikonan dagif. Zizon dagif. Tap share godanzer. Thank you. Sorry, welcome. Man, mut. Raju barage. Lama fas gubate. Kan kuma dibala ma me ka gamsa ta mijakan ka aragubati so okay kan rati na qattu fatari Raju nijirta jira akkasi gaajara keenya Raajuun jee do video oso namni ani videoon sodaadha asii taate footoo teetillee taatu akkasi doot godhuu qabda angaruu cinseen dubbadhu asirra qofa walgeenyaa irra qofa namu akka duddatti garangallee boruus iftaan Nestor Bank kana akka ishin geesse waan kaaneef takka yeroo hedduu waan oromoo laalu amala qabnu torban marree netoo guyyaa sadii kaaneetu wanni sun beemu hin baane firiishi san laallu saniifuu biyyoota naarraa eegallee galatoomaa daadhaa qaalii mangisti jiraadhu siin abshiirii bakka ishiis guddoo rabbi haa kaawufi bira jirra jechuun haasawu kana qofaan girri
girgirri qofaa miti jennee wallahi dhugaan jaamcaa sirba baasu faamaara arda video arga miliyoona gosa haga yoomi qoy labsuun malee oromoo hin argu maaliif garuu oromoo miliyoona jaatama jennaafa eesserti oromoo eenyu foloo isaanii wallahi natti dhagamti saniifu ani wanni yaa oromoo akkuma raajuun baalu giriisaatti mee dafa sheer godha hin deebinaa miliyoona lamaan sanillee maakii tan wallahi machiisuu qabna akkasuma immoo hadaraa isin jaa'u viidiyoo ishii warri gabuustanii namni biraa foloo godhe nama bakka waan akkasiin dalaginaan kanuma sheer godhaa godhaa isin jaalannaa isin kabajnaa garuu maa carraaqqa foloo